ciisaati miti. Maali rakkoon guddoon warri har'a mootummaan kun mootummaa Oromooti jala deemaa jedhutu Oromootu jiru. Oromoo kalees an hooggan Oromooti, ani qabsaa Oromooti, ummata Oromootiif qabsaa jedhee qabsaayota meeqaatama ficcisiise. Dubbiin guddaas jirti. Kanaatu qabsoota inni sakaalaa achiin gahe har'allee sakaalee keessa jira. Warri amma bakka kanatti mootummaa kana waliin hooggana ta'ee taa'u warra kan ani qabsaa jedhee ummata Oromoo lafarraa duwwiisise. Warra qabsoo Oromoo keessa sakaalee tiniini qabsaayotaa fi qabsoo sakaalaa ture. Maaliif as bobbaasaa achi nammootu jaraasaa warra jedhaa turetu har'as achirra gahe. Kanaaf mootummaan kun mootummaa Oromooti wanni ni daawwatanii ofii jaarsummaa deemaa jiran. Kunneen uummanni sirriitti hubachuu qaba. Warra qabsoon namaaf sakalamtee miti. Eenyutu sakaaleedha? Kaleessa eenyu sakaalee, har'as ammoo eenyu sakaalaa jira. Warruma kaleessa sakaaleetu har'allee sakaalaa jira. Gabroonfataan kun mootummaa Oromooti miti. Oromoon qabsoon isaa hin butamte aangoo irra hin jiru. Kanaaf warroota uummata Oromoo gabroomsutu aangoo irra jira. Kanaaf warra santu Oromootu aangoo irra jira. Oromoon aangoo irra hin jirtu. Oromoon manidhaa jirti. Qabsoon Oromoo manidhaa jira. Kanaaf qabsoon uummata Oromooti deebii hin dandeettu. Dhaabbotiin dhaabbii Oromoo filannoo keessa jirti, filannoo keessa hin jirtu, filannoo keessa hin jirtu. Ammoo tuyyuu keessa baane qabsoo garaa qabsoo Finfinnee ammalaa. Dura ammoo tuyyuu akkana sodaachisanii ari'anii biyya qabsoo biyya keessaa baasanii biyya alaatitti baasanii. Amma qabsoon garaacha biyyaa namni tokko dheessaa hin jiru jala. Achitti hidhamnee duuna jette jarri tuni mallattoo siidaa qabsoo taate achitti. Kanaaf qabsoon teena fagoo duratti deemteetti. Qabsaa'onni kunniinis har'a filamuu yoo baatan qabsoon keessa jirti, keessaa qabsaa'otti jiran. Warra giraan bitameef aangoo bitameef achi jiru malee warri irraa hafan kan manatti hidhaniif kan mana hidhaa jiru kuwwan qabsoo irra jiru. Qabsoon eessa jirti amma kursii gabroonfataa jala jirti. Gabroonfataa jala itti raasaa jirti. Achi socho'aan jiru namni hin dhuma malee qabsoo jechuun amma tana laal achi bakka kana. Ooyiddaa qabsoo sana gadhiisuu dhabu. Qabsoo diina jalaa dheessuu dhabu. Itti duutu malee itti hidhamtu malee achi qabsoonni of dura siin deemtu. Kanaafuu kun haala qabsooti waan jirtu. Qabsoon itti finiina filmanni hin jiru. Filmanni waan jedhamu hin jiru. Eenyutu filama namni hidhaa jira. Filmanni waan jedhamu hin jiru. Kan amma gabroonfataan odeessu kun hin jiru. Ammootu dhaabonni gara filmaataa seenuuf qabsaa'onni isaan mana hidhaa jiranii maal dhiyeeffata? Kanaafuu qabsoo irra jiranii. Kanaaf qabsoo gubbaa jiran amma qabsoo diinaan wal hudhee qabaan jiruuf gara filannoo osoo hin ta'in gara qabsaa'oo garuu kana dabruu gubbaa irra jiran. Uummata Oromoo ittiin burjaansuu filannoo karaa hojjennu baruma akka fudhatanii ganda keessa fiiguun kun uummata ittiin dogoggorsuuf uummanni amma isaanii dogoggoru hin jiru. Uummanni ilaali qabsaa'ota kana akka gaarii akka qabsaa'onni kun miidhaa jiran hin beeku. Waan hidhamaniif hin beeku. Namni isaan filatu hin jiru. Garuu afaan qawweetiin hin bulchinaa. Hagam tokko bulchinaadha. Nama tumuu danda'an ajjeesuu danda'an garuu namni jalaa dheessaa hin jiru akka dur. Kanaafuu hidhamaa jira, tumamaa jira. Kun ammoo tuyyuu erga tokko kennan nu tumuu irra tokko kennan nu hidhuu irra tokko kennan nu ajjeesuu irra bakka tokko uummanni ka'ee qabsaa'udha. Uummanni bakka tokko ka'ee itti qabsaa'ee ofirra buqqisu. Kana furtuun guddoon tokkummaadhaan uummanni ka'ee akka dheengaddaa sana ofirraa garagalchuudha. Dheengadda qawween hin garagalchine. Tokkummaa ofiitiin keessaa alaan ka'ee garagalche. Ammootu hooggana cimaa isa sochoosu barbaachisa akka dheengaddaa sana. Isa kana amma isa mataa sana fuuteetiniin mana hidhaa keetti jarri. Kanaafi kana ammoo achi baafachuun ta'u ummataati. Hoogganni cimaan as keessaa bahuun amma barbaachisa. Ka hooggana kana mana hidhaatii baasu gaafa Baqqalaan faa hidhaman Jawaan nama duraa mataa itti haadate ummata mataa haadachiise. Yaadatta yoo ta'e. Ummata mana hidhaa jiru sanaaf Jawaan ofii mataa haadatee harka ofii wal qaxxaamursiisee ummata sana bakka jirutti harka